Namooti baay'een keenya yuutuubii banannee yuutuubii irratti hojjennee irraa qarshii argachuu ni barbaanna. Garuu akkamittiin akka hojjennuu fi eessarraa kaanee akka hojjennu maal akka nu barbaachisu siitingiiwwan akkamii sirreeffachuu akka qabnu baay'een keenya hin beeknu jechuudha. Soo kanaafan immoo har'aa yuutuubii banachuu irraa kaasee siitingii yuutuubii hunduma isaa steeppiidhaan isiniif qabadheen dhufeera jechuudha. Soo viidiyoo kana keessatti wantoota isin argattanii akkamittiin iimeelii irraa kaafnee yuutuubii mataa keenya yuutuubii sirriitti akkamittiin akka banachuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Namooti kanaan dura yuutuubii banattanii hin beekne yookaan yuutuubii hojjettanii hin beekneef immoo viidiyoon yeroo darbe hojjedhe jira. Tampinaaliin isaa kan fakkaatu yookaan immoo kaartii kanarra isiniif kaa'een jira. Notifiikeeshinii bifa fakkaatu ni dhufa jechuudha. Akkasumas immoo yoo achiin isin didesi piroofaayilii koo jala seentanii argachuu dandeessu. Diskiriipshin booksii jalas viidiyoocha liinkii isaa isiniif kaa'ee jira jechuudha. Viidiyoo sana deemaatii daawwadhaa maalummaa yuutuubii banachuuf maal akka barbaachisu maal akka gochuu qabnu maal akka nurraa argamu ulaagaansaa hundasaayyuu isiniif kaa'een isiniif hojjedhee jira jechuudha. Maarree gara viidiyoo keenya irratti gaafa deebinu immoo akkamittiin akka yuutuubii banachuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Soo kanaafi aga xumuraatiin hordofaa isiniin jedha. Namoota chaanalii kanaaf haaraa taatanii sabskiraayib gochuudhaan eegala. Akkasumas illee viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Aga xumuraatiin hordofaa. Jalqaba irratti egaa banachuudhaaf maal goona? Siitingii keenya keessanii seenna. Erga siitingii keenya keessanii booddee gara gadii kana barbaaduudhaan Google kan jedhu ni filanna jechuudha. Google kan jedhu bakka kana jira. Erga filannee booddee haala kanaan nuuf fide yoo iimeelii tokko kanaan dura qabna ta'e yoo hin qabnu ta'e immoo hin jiru jechuudha. Kanaan booddee bakka xiyya duraa sanatti al taqqabnee buune jechuudha. Erga bakka xiyya sanatti buunee booda haala kanaan nuuf fida. Iimeelii haaraa hin qabnu yoo ta'e haala kanaan nuuf fida. Iimeelii haaraa muu barbaanne waan ta'eef aadde naazira akkaawunti kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. So erga tuqnee booddee ashaaraa keenya nu gaafa yookiin baatarrii nu gaafachuu danda'a. Kan bilbila keenya baatarrii itti qoonee dabarra. Haala kanaan nuuf fidee jira jechuudha. Erga fidee booddee as keessa waan baay'ee jira. Innis forgot email kan jedhu jira. Iimeelii orfoon kan jedhu jira. Create account kan jedhu jira jechuudha. So amma nuti create account goonaa jechuudha. Maaliif haaraamuu barbaanne waan ta'eef create account kan jedhu kana al takkaaf ni tuqna jechuudha. So erga tuqnee booddee maal nuuf fida? For my personal use fi for work or my business dha godha. Nu garuu maal filanna? For my personal use kan jedhu filannaa jechuudha. Isa filannee keessanii seenne jechuudha. Erga seennee booddee bakka kanatti egaa wantoota kana nuuf fida. Asii first name dha. Asii immoo user name dha. Optional dha jechuudha. Guutuus ni dandeenya. Guutuu dhiisuus ni dandeenya jechuudha. So amma nuti maal goona? First name kan jedhu irratti fakkeenyaafanii maqaan ittiin barbaadeen barreessa. Ta'eera diijitaaliin jedha. Ta'eera diijitaaliin jedha. Ergan kana jedhee booddee maalan godha? Optionaalii kana dhiiseen next kan jettu kana irraan buta. Next kan jettu bakka gara gadii jirtu kana ishee kan argaa jirtudha yaada. Al taqqabni tunna jechuudha. Al taqqabni tunna. So erga al taqqabtunnee booddee keessanii seenna. Haala kanaan nuuf fidee jira jechuudha. Kana booda maal fidee jira? Deeyii gubbaa kanarraa kaasee nuuf fidee jira. Deeyii kan jedhu bakka kanaa nuuf fidee jira. Mansi kan jedhu fideera. Year kan jedhu fidee jira. Gender kan jedhu jira jechuudha. Warreettan kana sirnaan guutuu qabna. Umurii keenya wajjin wal qabata waan ta'eef dirqama umuriin itti guunu 18 ol ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf dee irratti wanta kun guutuu fakkeenyaaf 13 jedha. Manzii kana Oktoobar hin jedha. Kanaafuu yaaduma akkasumatti 2002 jedha. Maaliif waggaa 18 ol ta'uu qaba jechuudha waan ta'eef. Jenderii kana fakkeenyaaf meel hin jedha. Kana keessa kan barbaadde filattu. So kana booda next nan godha jechuudha. Erga next godhee booddee haala kanaan naaf fidee jira. Warreettan kana naa tarreessee jira. Iimeelii kan ofii isaatiin kan naaf fideedha jechuudha. Maqaa makoo irratti hundaa'ee iimeelii yaadachuu danda'u naaf fidee jira. Fakkeenyaaf ta'eera diijitaal 62 ta'eera diijitaal 3 kan jedhuu fi create your own email address jedhu. Ofii keenyaaf immoo barreeffachuu barbaannes barreeffachuu dandeenya. Fakkeenyaaf kanaaf ta'eera kan jedhu kun ta'eera diijitaal 62 kan jedhu kuni yaadachuun danda'a. Iimeelii kana wal fakkaatuun qaba waan hin ta'eef kanan filadha. Kana booda next jedha. Erga next jedhee booddee
paaswoordii na gaafata jechuudha. Paaswoordii maalii na gaafata? Paaswoordii eebii ta'e yookiin paaswoordii cimaa ta'e istiroongii paaswoordii jechuudha na gaafata jechuudha. So kanaan booda iddoo kana istiroongii paaswoordiin gashaa jechuudha. Fakkeenyaaf calliseema 82 6 7 7 8 tuqaa kaa'e Oromoon jedha. Oromoo maaliif tuqaa qabaachuu qabaa? Qubee guddaa qabaachuu qabaa? Lakkoofsa qabaachuu qabaa jechuudha. Tuqaa yookiin sirna tuqaalee jechuudha. Wanta barbaadan itti gochuu dandeessu isin. So kana booda nekeessinan jedha jechuudha. Erga xumuree booddee nekeessi kan jiru gara gadii kana tuquudhaan nekeessinan jedha jechuudha. So kanaan booda haala kanaan naaf jira ammas nekeessi gochuudhaan nan darba jechuudha. Kanaan booda term and condition isaa haala kanaan naaf jira. Seera isaanii bakka gadii kana yoo barbaadan dubbisuu dandeessu, garuu bakka gadii kana agiri kan jiru kana tuquudhaan keessanii seentu jechuudha. Kanaan booda agiri jechuutti walii gala jettu. Okay. Fidaa jira amma ni enne jechuudha. Waaw, kana booda nuuf banamee jira jechuudha. So akka inni baname maaliin beekna jiru kan jettu fakkeenyaaf iimeelii kana dura al takkaaf niitota keessanii seenne jechuudha. So erga keessa inni booddee ni ilaalla jechuudha. Waaw, nuuf fidee jira fakkeenyaaf haala gadii kanaani Teeraa digital kan jedhu kuni iimeeliin kun nuuf banamee jira jechuudha. Waaw, iimeeliin naa banamee jira. So amma iimeelii banadheen jira jechuudha. Kana booda keessaan nan deebi'a. Maaliif kootii gara Gmailii kootii nan deema jechuudha. Gmailii koo keessa nan seena. Gmailii koo keessa nan seena. Kana booda bakka gara olii kana bakka qubee kanaa jiru fakkeenyaaf kan keessan kan biraa ta'uu danda'a nan seena. Kana booda gara gadii kana Teeraa digital kan jedhu jira iimeelicha keessan seena. Kana booda waaw naaf banamee jira jechuudha. Amma iimeelii banadheen jira jechuudha. Iimeelii banadheen jira. Iimeeliin koo kanaan booda finish jedheera jechuudha. Okay, kana booda maal goona? YouTube banachuu deemaa jira waan ta'eef YouTube keessanii seenna jechuudha. Maaliif kaayyoon keenya YouTube banachuudha jechuudha. So haala kanaan nuuf fuulli YouTube keenya fakkeenyaaf hin qabda yoo ta'e bakka gara gadii kana isiniif fiduu dhiisuu danda'a. Bakka iyyuu kan jedhu kana al takkaafni tuttu. So kana booda maal goona? Gara bakka switch account kan jettu sana tuqnaa jechuudha. Switch account kan jettu kana tuqnaa jechuudha. Iimeeliin biraa irra jira yoo ta'e, bakka switch sana tuquudhaani maalitti deeffannaa? Iimeelii yeroo dhiyoo amma banne kanatti deebifnaa jechuudha. Teeraa digital kan jedhu kanatti deebisa fakkeenyaaf amma banne waan ta'eef bakka kana booda keessanitti seenaa haala kanaan naaf fidee jira jechuudha. So ammas deebi'uudhaan maalan godhaa? Chaanaalee banuu naqa waan ta'eef yoo kan jedhu gara gadii kana nan tuqaa jechuudha. Yoo kan jedhu kan nan tuqaa. So kanaan booda haala kanaan naaf fidee gara olii kanaa jechuudha. Teeraa digital kan jedhu isumarra nan tuqaa jechuudha. Fakkeenyaaf bakka iimeelii sanaa tuttu jechuudha. Bakka itti kana ni tuttu jechuudha al takkaatii fi bakkicha gaafa tuqxanii waaw haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. So asirratti wantoota baay'ee nuuf fidaa. Maaliif garraa kana agaatii kan itti agarsiise haala kanaan nuuf fidee jira jechuudha. Garraa kanatti innis maali? Picturii neemii handle kan jedhu nuuf fidaa jechuudha. Handle yookiin liinkii jechuudha. So amma ofiisaatiin haala kanaan nu uumee jira. Nuti garuu idiitii godhannee kireetii goonaa jechuudha. Kireet chaanal goona jechuudha. Erga xumurree booda fakkeenyaaf Teeraa jedheen barreessanii profile picture kan jedhu kana filachuudhaani loogoo irra kenna jechuudha. Loogoo irra yoo loogoon qabdan ta'e rakkoon qabamaaf suuraa nama keessa irra godhaa darba booddee sirrisitu waan ta'eef bakka sana tuquudhaani bakka loogoo sana tuquudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa maqaa sitti agarsiisa kaameraa kan jedhu tuqee sitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Iimeelii suuraa waan hin qabneef jechuudha. Bilbila koorra fakkeenyaaf kan maqaa sitti agarsiisa PC koorra haala kanaan zoom goone irra godhannaa jechuudha. Naannaa jechuudha. So kanaan booda erga irra godhannee booddee
Maqaa keenya immoo ediitii godhannaa jechuudha. Akkamitti ediitii godhanna bakka qalamaa kana irsaasii kana xuquudhaani ediit ni godhanna jechuudha. Fakkeenyaaf Teeraa Digital kan jedhu iimeelii makoo irraa fudhate. Ani garuu jijjiiruun barbaade yoon ta'e Teeraa Indaalee seevii nan godha. Kana booda create channel jedha jechuudha. Create channel kan jedhu godha. Aandilee ofuma isaatiin galchaa jechuudha inniyyuu. Waaw! Kana booda amma maal ta'e chaanaaliin keenya nuuf banamee jira jechuudha. Ammas gara yuutti deebinee chaanaalii keenya gaafa ilaallu haala kanaan jira jechuudha. So amma maal goona ammas nu hafa jechuudha. Itti bu'uudhaani mallattoo irsaasii gara duraa jirtu sana xuquudhaani edit ni goona jechuudha. Amma maaltu itti dabalame description kan jedhu itti dabalame jechuudha. Deebi'ee waan tuqee isinitti agarsiise description kan jedhu itti dabalame jechuudha. Kiriitii gochuu dandeenyatti viidiyoo. Amma garuu bakka mallattoo qalamaa sana keessa seennee ediitii akkasitti descriptionii gootee isinitti agarsiisaa jechuudha. So warreettan amma guunne jira waan ta'eef amma kan nuti barbaannu maalidha? Descriptionidha. Descriptionii jechuun waa'ee chaanaalii keenya warreettan kana ediitii gochuu dandeenya yoo barbaanne jechuudha. Garuu xiyyeeffannaan keenya descriptionidha jechuudha. Inni kun immoo liinkii keenyadha. Liinkiin keenya ofii isaatiin kan fudhatudha. Maqaa keenya irraa fudhate fakkeenyaaf Teeraa Indaaleedhaan koo ofii isaatii fudhatee naaf galchee jechuudha. So amma descriptionii gaafa goonu immoo bakka mallattootti kana xuquudhaanii edit ni goona jechuudha. Descriptionii keenya ni barreessina waa'ee chaanaalii keenyaa jechuudha. Descriptionii akka hojjettan bal'inaan isiniin himaa hunda isaa isin barsiisa waan ta'eef kun akkuma jalqabaatti ta'e jechuudha. Chaanaalii kana keessatti barnoota teekinooloojii adda addaa ni argattu jedhee barreessuu ni danda'a jechuudha. So kana bifa isinii galuudha malee kutaa lammaffaa irratti isiniin fudheen dhufa akkamittiin descriptionii akka ajjeesti godhannu akkamittiin akka qopheeffannu maal akka ta'e jechuudha. Amma chaanaalii banuu qofaadha jechuudha. Ammayyuu bannee xumurreessoo hin taane jalqaba isaadha kutaa lammaffaa irratti isinii dhiyeessa waan ta'eef. So amma descriptionii kana barnoota teekinooloojii adda addaa argattu jedheen seevii nan godha jechuudha. Ammasitti gasii tarreessuu dandeenya. Waan baay'ee barreessuu dandeenya. Maaliif descriptioniin xiqqoo dheeratee waa yaada tokko ibsuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf seevii nan godhe jechuudha. Descriptioniin koo seevii ta'ee jira jechuudha. Amma kanaaf maalidha? Bakka gara olii kanaanii hin agartudha yaada bakka mallattoon kaameraa kun jirtu. Bakka gara olii kana mallattoon kaameraa kun bakka jiru gargaartudha yaada. Inni immoo baanar kan jedhudha. Dugda duuba piroofaayilii keenyaatiin kan galu yookaan loogoo keenyaatiin kan galudha jechuudha. Akkamitti akka qopheeffannu isinitti agarsiisa. Reeshiyoo qaba. Kutaa itti aanutti isinitti agarsiisa. Hunda isaa isinitti agarsiisa jechuudha. So kanaafiyyuu kanan nu hafee jechuudha. Maaliif inni viidiyoon kun harkaa dheerate waan ta'eef kutaa lammaffaa irratti isiniif qabadhee dhufaa jechuudha. So kana fakkaataa kanaa boodee bannee jirra jechuudha. Yuutuubii bannee jira. Kutaa lammaffaa irratti immoo akkamitti akka verify godhannu, akkamitti akka ediitii godhannu, akkamittiin akka wantoota sirrachuu qaban sirreeffannuun isinitti agarsiisa jechuudha. Kutaan tokkoffaa akka isinitti tolee abdii guddaan qaba. Kutaa lammaffaa jedhaatii koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Galatoomaa nagaan turaa. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa.